seera irraa bilisa bahuu. Har'a gara Roomaa boqonnaa 7tti dhufna. Baay'een keenya boqonnaa kanaaf xiyyeeffannoo ittiin kenninu. Akkasumas hiika hafuuraa boqonnaa kanaa dhugumaan hin beeknu ta'a. Boqonnaan kun seera irraa akkamitti akka bilisa baanu nutti hima. Nuti hundi keenya shaakala kana qabna. Fedha Waaqayyoo raawwachuu fi seera eeguuf baay'isnee yommuu yaallu baay'isnee kufna. Nutis guutummaatti humna hin qabnu. Seerichi rakkoo tokko illee hin qabu. Garuu rakkoon nu bira akka jiru ifaadha. Waaqayyo maaliif seera nuuf kennere? Waaqayyo seericha akka eegnuuf nuuf hin kennine. Seerri dadhabbiin keenya akka mul'atu godha. Seerri kan kenname irra daddarbaan akka jiraatuuf ture. Seerri irra daddarbaa baay'isuudhaaf gidduu lixe. Seerri amalkeessoo keenya isa dhugaa kan saaxiludha. Wanta seerri gaafatu guutuudhaaf abdii tokko malee hagam dadhaboota akka taane ilaaluu qabna. Kanarraa hagam bilisoomuun nu barbaachisa. Fakkeenya ifaa ta'e boqonnaa 7 keessa jiru haa ilaallu. Lakkoofsa 1 hanga 3 keessatti dubartii tokkoo fi abbaawwan manaa 2 ilaalla. Dubartiin kun haala baay'ee rakkisaa keessa jirti. Sababni isaas haadha manaa kan isa tokkoo qofa kan isheen ta'uu dandeessu. Garuu abbaa manaa isa jaallatamaa hin taanetti heerumtee jirti. Abbaan manaa kun gaaffii baay'ee kan gaafatudha. Haadha manaa isaa irraa yeroo hunda gaaffii qaba. Namichi rakkoo homaa hin qabu. Gaaffiisaas rakkoo homaa hin qabu. Rakkoon jiru gaafficha raawwachuuf haadha manaa dogoggoraa qabaachuu isaati. Wanti ishiin hojjettuuf wanti ishiin taate marti dogoggora fakkaata. Badii maalii qabdiree? Namicha isa gara birootti heerumteetti osoo ta'ee wanti hundumtuu nagaa ta'a ture. Garuu abbaan manaa ishii ammallee lubbuun jira. Maal gochuu dandeessi? Abbaa manaa isheetti seeraan hidhamtee jirti. Inni du'u malee namicha isa gara biroo sanatti seera qabeessummaan heerumuu hin dandeessu. Abbaa manaa inni jalqabaa seeradha. Abbaa manaa inni lammaffaan immoo Kiristoosidha. Ati immoo dubartittiidha. Seerichi waa baay'ee gaafata. Gaafficha garuu raawwachuuf gargaarsa tokkollee hin kennu. Gooftaan Yesuusis akkasuma waa baay'ee gaafata. Kana caalaa iyyuu ni gaafata. Garuu wanta gaafate sana ofiisaan nu keessatti raawwata. Kanaaf dubartiin kun abbaa manaa isa jalqabaa irraa bilisoomtee namicha isa biraatti heerumuu barbaaduun ishee baay'ee raajeffachiisaa miti. Garuu itti hiikamuun ishee abbaan manaa ishee inni jalqabaa du'uu isaa qofaan raawwata. Garuu abdiin du'a isaatii hin jiru. Sababni isaas Maatiyos boqonnaa 5:18 hanga samii fi lafti darbanitti seerri sun guutummaatti raawwatama malee seericha keessaa tuqaan tokkollee yookaan tuqaan xiqqoon isheellee matumaa hin baddu waan jedhuufi. Seerichi bara baraan itti fufee jiraachuu fedha. Seerichi gonkumaa hin darbu yoo ta'e akkamittan Kiristoositti tokkoomuu danda'a ree? Abbaan manaa koo inni jalqabaa du'uu yoo dide abbaan manaa isa lammaffaatti akkamittan heerumaa? Karaa tokko qofatu jira. Inni hin du'u yoo ta'e ani du'uu nan danda'a. Yoo ani du'e hariiroon gaa'elaa ni dhaabbata. Kun karaa ittiin Waaqayyo seera jalaa nama baasudha. Amma gaaffii baay'ee barbaachisaa tokko haa gaafannu. Akkamitti duuna? Roomaan boqonnaan 7:4 akkana jedha. Isinis akkasuma karaa foon Kiristoosiitiin seeraaf duutaniittu. Kunis akka isin kan nama dhibii jechuunis kan isa warra du'an keessaa kaafame sanaa taataniif, kun immoo akka Waaqayyoof firii godhannuufi. Kiristoos yommuu du'e dhagni isaa cabeera. Waaqayyo isa keessa waan nu kaa'eef nutis cabneerra. Qorontos 1:30. Yommuu inni fannifame nutis isa waliin fannifamneerra. Duuti hunda of keessatti hammataan isaa kun bara baraan seera jalaa nu bilisoomseera. Kiristoos guyyaa sadaffaatti du'aa ka'e. Nutis ammallee isa keessa waan jirruuf isaa waliin kaaneerra. Kanaaf karaa foon Kiristoos nuti seerichaaf kan duune qofa osoo hin taane Waaqayyoofis jiraatoo taaneerra. Jireenyi Gooftaa inni du'aa ka'e inni nu keessa jiru gaaffiiwwan qulqullummaan Waaqayyoo nurraa gaafatu hundumaaf kan nu jabeessudha. Dubartiin yommuu heerumtu maaltu ta'a? Maqaa abbaa manaa ishee malee maqaa mataa ishee hin qabaattu. Maqaa isaa qofa osoo hin taane qabeenya isaas ni qooddatti. Yommuu Kiristoositti maxxannus akkasuma. Yommuu nuti kan isaa taanu kan isaa kan ta'e hundi kan keenya ta'a. Leccalloo hin daaggeffamne akkanaatiin
gaaffiiwwan isaa hunda guutuu ni dandeenya. Jireenya guyyuu keessatti seera irraa bilisoomuu jechuun maal jechuudha? Kanaan booda Waaqayyoof homaa hin goonu jechuudha. Isa gammachiisuuf gonkumaa deebinee hin yaallu jechuudha. Kun garuu fedha Waaqayyoo dalaguu irraa bilisa baanirra jechuu miti. Ofii keenyaan hin hojjennu jechuudha. Jireenya du'aa ka'iisaa isa nu keessatti akka mul'isuuf amanannaa keenya Gooftaa irra kaawwanna jechuudha. Filiphisiiyus 2:13 akkana jedha. Akkuma kaayyoo isaa gaarii sanatti fedhuu fi hojjechuu isin keessatti kan hojjetu Waaqaati. Wanta Waaqayyoon gammachiisu kan na keessatti hojjetu Kiristoosidha. Ariifannee yaalii keenya yoo dhaabne wayya. Guutummaatti qofaa keenya hojjenna yoo ta'e Hafuurri Qulqulluun bakka in argatu. Hundumti keenya tuqaa irratti akkana jennu bira dhufuu qabna. Gooftaa, ani homaallee siif hojjechuu hin danda'u. Garuu sin amanadha. Waa hundumaa na keessatti hojjedhu. Dhiifama argachuu keenyaaf fannoo irratti inni waa hundumaa raawwateera. Akkasumas bilisoomuu keenyaaf waa hundumaa ni hojjeta. Bakka lamaanutti kan hojjetu isadha. Wanta inni nuuf hojjete hundumaaf Waaqayyoon ni galateeffanna. Waaqayyoof haa galatu. Inni teessoo irraa isa seera kennudha. Nu keessaa immoo isa seera eegudha.